sheeka kennaa sheebbayaanitiin qarshii lama gumaachanii jiru. Rabbiin isaanirraa haa jaalatu. Abu Muazii kenna nu jiraadha. Maal godhaa jira? Abu Muaz. Maqaa Abu Muazin jedhu. Maqaa jalqaba godhi. Maqaa Abu Muazin jedhu. Taada wallahi osoo nu jirru osoo sheekan kenna jiran abadan namni sheekan rakkatu osoo nu jirru. Maqaa Abu Muazin qarshii lama gumaachee bakka maqaa Abu Muazin bakka. Maqaa Abu Muazin qarshii lama gumaachinee jirra. Qarshii lama ta'eessa. Sheekota kennaa. Qarshii lama darbee jira. Dabarsi. Ustaz Mamman Oya kunoo taraa jira. Nama kudha meeqaa ergina didaara bakka sa'aati tarina fakkaate. Hai safai bakka. Nama shanii dabarsee qarshii lama kunoo didee jira. Hin milkoofne carraashee. Birri dabal habibi birri tokko godhime birri tokko jijjiiri birri. 0.5 godhaa qoy 0.5. Hayyee rakkoo Shilingi jechuudha. 0.5. Shilingi. Hayyee sabaraa warri kaan sabaraa. Ya Allah bismillah. Koodii keerraa dabsii galchadhu. Maqaa kiyyaa Kuno laali kun har'a guyyaa har'aatiif xumuratti. Maqaa kiyyaan hin galu dhiisaa jiran hin galu reef hin galle. Dhageeffadhu lakkisanii fi bar laal nama meeqaa erge laalla birrii takka birrii lama nama likkii qabu kanaan ergine birrii 4 bar kanaaf nama baay'ee erge kanaaf bar. Kanatti namni miilee tokko erge. Abu Muaz waa isin agarsiisa achii ka'anii si guddisa. Abu Muazin an guddisa yaada kennatanu namni qaba jennaan nu fidee. Ani sin salaamuu dhufe. Rakkoon qabu nama maqaan isaa Miftaa jedhamu jalqaba birrii 10 gumaachee Ustaaz Muhammad Bayaan kan Sheeka Booniyyee jedhamu beekamu garuu isaan Ustaaz Muhammad Bayaan maqaan isaa. Birrii Itoophiyaa. Kunoo birrii Itoophiyaa 10 dabarsiti. Nyaata shirootiin bittu bara. Alex illee fidante. Maraa fida Ustaaz na argu maraa. Alex isaa beektu. Alex waqaaf jala hin baasan. Nyaatamneer. Abu Muazin an guddisanu nyaateera TikTokiin. Abu Muaz dubbadha. TikTokiin na adabe. Maqaa kiyya dubbannaan si adabe. Ustaaz Alex taayidha saantima 92 dabas wallahi. Namu waan mudan deebiraa gumaacha jirana. إنما الأعمال بالنيات جدا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما مال بيتني سن نسان بري تكا سانتي من جنة سينو مال بيتني سينا بيتن هكذا زيور والله لينفق ذو ساعة من ساعتي أما فاني لين فكاتي Abu Muaz. Daa kunoo Alex taayee terge kana laalaa kunoo saantima 92 gumaacheef. Lillahi wa inna ilayhi raji'un. Naan gaayedhe. Dengat geeman taphanne gurbaan dengadda. Geeman taphanne dengadda. Eenyu? Oromoon meeqaan teef dengadda isaa? Alex taayee taphateera amma. Taphatee hin jiru geema? Alex taayee isa damma gurguru Finfinnee sana bara. Alexin kun lama isa jimmaa takora jimmaa tokkoo fi kanuma kabiraa kami? Iluu baaburii Alex. Eka naan beeku. Isuma iluudha. Isuma jedhama. Suuraa sana Alex taayee muka abaaramaa gabaabaa tokko nama fitnaa wayiiti ustaaza. Okay khabra. La ilaha. Ingabbino ye. Eka namu wallahi mushkila bara.
Jara na wani booda gaafa namni deeme masjiidaaf gartee birrii takka sadaqatu dhufa akkam taana. Nama baakii birrii afur dabarseetu jira beektaa. Baankiin hin dabarsitu kana maal itti gootee dabarsite? Hojii dhabee namni birrii takka dabarsaa? Dhugaa dubbachuudhaaf amma Oromoon miiliyoona meeqa ustaaza? Hin lakkoofneen waan gaafa labbaabbi. Oromoon miiliyoona 60 jedhan akka jedhanitti. Uummanni Oromoodha amma qarshii takka takka yoo kenne namtichi kun miiliyoona 60 jechuun li'annahu fuudhee tokko bituu danda'a magaalaa Finfinnee keessatti. Hundi waa dalagaa. Qabsu lafaan hundi wayii tokko irra jirti. Maal lafa gadi buusna? Lafa gadi buusna. Awaan isin hin jedhu. Akkuma jana keessaan ooftanitti keessumaan fuudhan namta fitti fida. Amma sidda wani jaartee fidanii asirratti hiikiisin jedhan birrii hanqanaan see kana jaartii ta'es asumarratti bara kana si jalaa baasan. Yaa jara keenya bara kana haadha manaa kee eeggachuu raayyaatisa biyya isin barbaade. Maal jettu? Haasaa keessan afaanitti qabu osoo hin taane asitti hiiktu malee afaan irraa si ba'u malee dhani laayibirra fidanii hiiki jedhani. Hiikni itti jedhamee bara. Bultee kana osoo qawwee qabaa si bira jiraatan sirra kutan jarri sirra kutan. Atiin fuudhin tiktook irratti hin fuudhin dubartii lafarratti fuudhi. Yoo tiktook irra fuute tiktookuma sirraa fuudhan. Walii gallee? Arra gartee isiidhaanis maarree jette normaali maqaan irraan buutu kaasitti inni asirree keessa seenaan hin dagattu jirana. Waan fakkottu jirana. Yoo akkatti dubbannu wallaalle jirana. Akkatti dubbannu wallaalle. Maqaa ustaadaatis nu balleessitan. Maqaa garee shaadaa dhufteettani maqaas waan ni gootan. Viidiyoodha bara yaa jirana waan akhiratti. Namni kun akkuma jiraata sammuu asin nama fuusifna jettan booda amma akkam si godhan abuumaas takka takka sun si fuusisaniiti jaartii sirraa fuudhan ammaas. Nuu si fuusisa jedhanii si dhufanii. Sirraa fuudhan. Warri kun hadiisa ati gartee jara feemasii kana hadiisa isaan jaalatan yoo itti himte malee guyyaa tokko maal jaa arabni idhaa akalatil buxuunu istahyatil uyuunu jedhan. Gaafa waan garaa amma fakkeenyaaf dhiirti abbaa manaan qabduu jedhan. Abbaan manaa isii nama sumunii liqiitti kannee nama liqii irraa qabu jedhan yoo namni liqii irraa qabu akkana ija gadi akkama guyyooti ilaala akkama duraan. Ustaad Ahmad Ingalchi hukumma. So gaafa ati gartee si fuudhanii abolu si fuusifna jedhan koottuuti haadha manaati irraa qabu koottu haadha maarreetii fi maarree fidi koottu gallakke si aman asirra si barbaadan. Asirra si barbaadan isi barbaadan fidanii kana kaayanii uummata gallakkisiisin jedhan. Lakkis takkaan dhageen jira keenya. Hojii shayxaaniin dalayne dalaguu jirtanii bar. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam akka jedhu irra gartee waan rabbi biratti jaalatama akka malee jaalatama ni haadha jedha waan rabbiin akka malee jaalatu. Waan rabbi hadiisni waan illee ta'u waan inni abghada indalla waan akkasuma hadiisni illee keessa jiraatu jibbamtuun gaafa namni bultii haadha manaa tagalla keessa jiran. Maaliif jennaan jarri kun adda baanaan hanqa waa arkatutti gartee haaraan baay'ee jidduu sana nama jidduu shayxaan nama dalaysa jira keenya waan fakkotto maatiin takka daaboon community diigama biyyaa diigama bar kana waan laaftoo miti namaas maraachit tiktookiin namaas maraachit obsuu jirra malee xarafarra nu fiddanii nu maraachuuf akkana gootan ummata maraachitan garee maraataa hedduu galchitan amma gattaa jedhaan lafarra fuudhaa jedhaan Muhammadiin boonurraa. Maali waan isin jedhu dubartiin dhiirtiinis akka caammaati guutu hafadhe deem jala deemte qabee daayirumti atis deemte tabira magabaa deem obboleeytee ta namaati Oromoo wali qabda kutte maaltu siin geeti deemi kaa fuudhi dubartiin Oromoon takkittuma tana qofa qabdi. Dhugaa keessa sheekota takka du'aa inaa godha saantiba 85 maqaa keessaniin galchiya. Bisirraa jaallatu. Wallahi na hojjeteera kun amma naa galcheera kun amma wallahi na hojjeteera laala kun yeroo tokko saantiba 85 kun barakallahu fiikum habibi barakallahu fiikum Ustaad Ahmad illee meewaa isaan niyyatan gaafadha barakallahu fiikum tukumma saahibi saddeettama dhibba saddeet rabbi si haa godhu maal turan amiin eddee kaa turani Ustaad Ahmad eddee kini taajira besana jira Ahmad hin bahe garuu wanti natti tole milik
Ustaz Ahmad Himmi liqeechi wanti inni nalleen taazabina kaareefuma waa'ee namaa naasofnu jennee daawwaa godhaa turre mana isaa keessatti wallahi dhiifama na godhaati wallahi dhiifama na godhagaa an takka umrii kee keessa waa'ee namaa haasa'een beeku miidiyaa kana gubbatti takka ajandaa keessa kan akkatti keessumatti farqanan bakana eegattisee namni yebasabbasee zinaa beefaraa migette amaarri Rooban sodaatu yaa. Kanaaf Ustaaz Ahmad amma namni jiinitu rooba sodaatu jedhanii kottaatti jabaadhaati wallahi maqaa abumaatiin saantima 85 maqaa tokkummaa miidiyaa neetworkittiin qarshii tokko kiyyulleen qarshii tokko namuutu waan qabu ana malee keessa buufataa jira chaalenjii kanatti makama Oromoon miliyoona 60 qarshii takka yoo kenne miliyoona 60 sa'a 24 keessatti obboleessa keenya Ummatuma bara ummatuma kanaatu warruma sadaqaa gurratu kanaatu yoo arrasa waan birri se kannanii maallaqa waan birri kuma wayiiti se kannanii sifuusan nuu sifuusa sin jedhanii ganamuu gabbaanii sirraa saan jiran ofiifu sadaqaa namaa kanneef inni sadaqaa se kanna tasaasa hin arku kadhaadhaan fidate kadhaa sii kanneessaniin guyyuu gabbee haadha manaa ta'eef sirraa haasa'a ani fadhu yoo biliyoona tokko Oromoon naa kanatti hin fuudhu maaliif jennaan jaartii teenyaa si jedhan nuus birrii teenya sin jedhan jaartiin ati qabdu birrii teenya jalaa qabda qabeenya keenya sin jedhan jaartii tiyya sin jedha dhufe suuraa fadhu ta dur nama biraatti wajjin ka'e fida jaartii biraa si gabbaasa waan uummanni kun isiniif hin fe'amasi kun suuraa qaama qullaatiin isaan bira guutee jirti iccitiin namaa isaan bira guutee jirti akkuma mootummaan jijjiiramutti si wal jijjiiraa oolan jiran wallahi laziif gaafaati ilmoon harkattees ilmoon teetii mitii siin jedhanii sirratti ragaa baasan sirratti kabiraatti galbaa akkam taatati Ustaaz waa sadii agarree bara sira nama meeqa addaa baasan waan diruun waa sadii ma afur harke eenyu jaalallee eenyu nama tokko ammaas waan eenyu tokko manuma laayif matan irratti Sabriinaaf maarree jettaniiti nama wal jaalatu Sabriin muuziqaa baasettanii addaa baastan jira tokko warra wal jaalatu tokko gurbaa maraatee walii gallee eenyu tokkos eenyu maqaan isaa eenyu kan Finfinnee kan Oromoo tokko dhiyoo tana isaanii sun gootan tuni ta'arra ni kaa gartee takkaan dhageenyi ni kaa Nabi Muhammad laayif irra fidee uummanni Islaamaa buusi irraa boo uummata irratti buusi anis birreen kanaan see kan na buusi amma akkaawuntii kan ni jedhan akkana akkasi namu yoo karaa gootan namu birrii naa kan ta'e jaartii isaa gana namu gallakkisa dhufee wali naman dhibu fuudhaaf yeroo gallakkisuun namu dhufee gara gallakkisa kana gallakkisa wanni na ajaa'ibe xilaaquma faankii irraa baasii jedhanii hin qabanii namicha jechuudha. Ismana gura ustaaz allira. Video sagalee na bira geene warra illee qoban qabu. Abboo isiin hin jirtu na bira jedhuun sagalee edaan kanneef jedhuun fidinu ummatuma irratti amma jedhiin ummata nama kuma kudha maal achi wali qabamee ni kaarra nama guyyaa sargiisaa tokko asitti hin dhufne. Kana ajaa'ibu tokkummaa ustaazni amma waa jedhanii ka'anii Oromoon gaafa ofii isaatii sitti fuudhee jaartii kan keetii mitiyyuu akkasiin jedha kan keetii miti wajjin ciisaa jirtaa mallattoon qananii jirtaa duuba ayyaa waan kee qabeenya rabbi waan ati dandi waan ati fuutee keeti malee nuusi fuusee gaafa namni siin jedhe akkam jettee dubbattaa ati teenyaa jaartii teenyaa maallaqa keenya isiin tuni deebisii siin jedhan si feena hay akkam taata karaarra sirra baanii sirraa fudhatan akkam goota ati ofii kafaltee gabbartee kaftaateen fuune hin fuudhina maama kiyyaan fagoon maxxansee jira Muhammad bayane lafarra fuudhi malee tiktook irratti fuudhi jedhee deem asirraa deem akka nama biyya lafarraa boqotee baqadhuu jedheen deem asirraa deem akka jirree jarana namni wal gallakkisuun har'a dhufne Aku isin ummata Islaamaa kana yaa Rabbi kiyya bagee isin dura fuunaan amma tokko torba duraan fuudhee nu fidi gallakkisinaan jedhe. Oromoon jaartii keenya nu kenne taamadi carraa kennina Oromoon gaafa ni fuudhe jaartii keenya lafa jaartii keenyaan bulin jettiin Oromoon jaartii keenyatti amma jaartii keenya qanan aartaa mallaqa keenya hojii ciisaa aartaa amadi mee takka eddee kaasana ture amma sagantaarra dhufe dadhabee jira dhiisime ofiifuu dadhabee akkasii na biraa zaane anuun hin deema Allahu akbar rabbi siniif haa laafisu badhaa ammat bakka Abadi kara waggaa hadda hundi dadhabaa jirru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Riisiititti haa ilaalu qo'aa durre. Baga nagaa dhufte ustaaz. Baga nagaa nuu deebibe. Sila eddee gaa'ela diigaa jirta garuu milixxee si argeera Hamzaa Hashimi galchaa ittee milixxee
Gargaarsa irratti boor baattee taa'ee Aleksii Taayyee saantima 92 gumaachi akka gargaartu kun Aleksii Taayyeeti. Gargaarsa irratti hirmaatteetta achi immoo maali milixxisii ta'uu didde moo milixxisii argaan ture ilaala waraabaan ture. Ani fi jaluma taa'ee waraabuu fedheen dafee bu'ee dubbachuun barbaanne irratti sababiin dubbachuun barbaannee fi waa tokko isinitti malaan dhaggeeffadha. Boorumayyuu jaallattanis jibbitanis jechuudha. Namoonni waan namaatti ajoomtan amma feetan itu duniyaa qabaattaniiti duniyaan keessan barakaan qabu. Ani biyya namaa keessa waggaa meeqa jiraadhe fakkeenyaaf tokko isiniif haa kaasu. Namni amma gargaarsa walitti qabamuuf kun nama gargaaruu hin danda'a. Fakkeenyaaf mana haafu garuu man dubbadhu nan dhiisisa kana jaamp randar panaasoo barbaachise yoo ammaatee dhufe nan haasaa sanaan alaa naasawani waan kana keessa gadi seenee jechuudha. Ani garuu isiniif wanti naamu tokko yoo jiraate waanuma argee qabatee namni dhufeennaan isa keessa seennee maqaa ustaazummaatiin ta'ee maqaa garaagaraatiin wantoota garaagaraadha kan ta'u jechuudha. Bifa musliimootatti kolfaniin ta'a. Taateen garaagaraa yeroo hedduu bifa musliimootatti kolfaniin wanti kun immoo dhaabbachuu qaba. Ispeeshaalii gargaarsi jechuudha. Namni sheekaa waliigala maadha sheekaaf gargaarsa gaafachuu maa hojjetee nyaatu fe? Dhugumanis jedha maadha gargaarsumti maadha yoo hojjetee nyaate maal qaba? Ani guyyaa tokko la dhaggeeffadha isinitti himaati. Wallahi haati qoraan dugdatti naan godhetti baattee na guddiste. Nuti yeroo ammayyuu jechuudha reefuu dhiyeenya mana haadha keenya mana kiraayii keessaa baasan meeqa taane asiifachiin joorree dafqinee dafqa xuruurfannee jechuudha. Obboleessi kiyyaa nama qaraa'edha. Obboleessi kiyya xiqqaan nama ilmii keessa waggaa dheeraa turedha. Ofii koo shiiftii tokko dalagee shiiftii tokko barnoota baradheen baalee sheeksaa fi umar biratti barsiise obboleessa kiyya isa xiqqaa. As jira namoonni beeytan hin beeytu jechuudha. Wallaahi. Birrii warri koree masjiidaa warri aanaa giddaa ayyaanaan beeytu. Namni tokko akka birrii ilaanneef obboleessa koonatti gargaaraa jedhee jechuudha. Ofii koo shiiftii tokko shineettaa yookaan gaarii ishee lafarra oofan ishee oofaa haadha koo gargaaraa barnoota shiiftii tokko baracha achi akkasittiin isa barsiisaa. Amma dhiyeenya kana reefuu waggaa 4 kan gara biyya kanaa dhufe jechuudha. Jireenya kana qofaa kee hin dhiibiin ati ituu anaaf haadha kiyyaaf jettee wanni jettu jireenyi kee fooyya'aa hin jiru jedhee qaraatii dhiisee dhufe. Waggaa 9 keessa ture jechuudha. Umrii ijoollummaatiin manaa ba'ee. Bakka isin namatti naajumina waan namaan barbaadu. Hatta giiftii namni isin ilaalu kanatti hin gammadina. Sakki rabbi isinitti hima giiftii namni sooshaal miidiyaa kanarratti isin kennutu waan akka itti hin gammadina. Waan akka faayidaa isiniif hin qabu arraba isaatti caala. Isa dhugaan isinitti hima. Fakkeenyaaf ati birrii 500 birrii Itoophiyaa 500 baattettaan baattee jirte yoo ta'e yookaan 200 baattee 200 kan akkamittiin gara 300 ol kaasa akkamittiin 250 ol kaasa jedhanii yaaduudha malee waan nama barbaadu miti. Sinigalee ani dhimma kanammoo dhimma sinama birrii maaloo tangana kanarraa gashu yoo dirqama dhatee gashuun eedarrate gashaniin gashuun qaban kanu assalaam. Galatu gaabadi wannan dubbatte tarii akkaataan dubbii keenyaa gargara ta'u malee waan gargaartaa kana irratti dubbachuun hin ta'u malee fakkeenyaan namni kun bakka garaagaraatti barattoota irraas ta'u maallaqa nama sirriitti walitti qabataa jiru gargaaruu irratti. Baarakallahu fiikum ustaaza kiyya qaalee fi gaarii ustaaz Ahmad xiqqoona ani baay'een kolfaa jira wayina raggadhaa hidhee sodaachaan tureeyyu amma maqaa ustaaza keenya ustaaz Ahmadiitiin baarakallahu fiikum. Namni yaasee dhufeera namni dafaa asii laabaa namni dhuftan sun inni dhagayi asjalatti kottanaa barreessa maqaa ustaaz Ahmad Huseeniitiin namni qarshii 5 naa kennitan nama 3 barbaada. Birrii 5 riisitii ammaan tana amma
maqaa ustaaz Muhammad Bayaan maanno ustaaz Ahmad Husseiniiti. Awwaaratti nama risiitii kenna. By the way, qarshii tokko Oromoo nu kenneeti miiliina 60. Nama viidiyoo bahu. Ajandaa kana Qarshii nama kennisiisu qabaa qol. Daroo. Bisa jijjiira maaliif jennaani? Mee ajandaa kana jijjiira. Mee ani waa tokko si naa gaafadhu wallaahi. Mee amma namni na amanu jiraas keessa waan hin dubbadhe na amantu yoo waa tokko silitti. Na amantu. Na amantu hundi keessan. Mee namoonni na amantu. Qabnu Ni amanna. Warra komentiin jedha. Lakkoofsa barreessaa namoonni na amantan. Ni amanna. Yoo sin amanna eenyu amanna. Waa lamaan sinitti haasa'a. Tariitii waa lamaan haasa'a. Namoonni waan kana dandeessan gochuu dandeessu. Tokko intala tokkotti naa bilbileesiiti. As keessa jirti. Naannoo biyya Ustaaz Farhaan dhalatanitti dhalatte. Haadha ishee fi abbaa ishee Rabbiin irraa fudhate. Abbaan ishee ilmaan 5 qaba. Isheen hangafa. Hundi isaanii yatiima ta'anii taa'an. Yeroo jiru abbaatu waan marge dalagee jiraachisa jara kanaanii jechuudha. Abbaan ilmaa xiqqaa tokkoon qabaa. Ilma xiqqaa kana itti rakkatee quraana xumursiisee amma immoo inni yeroo jiru akka ilmoon koo kuni gara kitaaba Rabbii deemee naa qara'u jedhe. Intalittiin isheen as jirtu kuni rakkoo fi haallee hin qabdi. Sababa haatiif abbaan yeroo gabaabduu keessatti haadhaaf abbaa kana dhabdeeni jechuudha. Meena jette ganaan viidiyoo dalagadhee yaadaa jira. Waan biraa miteette obboleessa koo isa xiqqaa sana abbaan koo ituu na si haadhaamatu akkuma ilmoo namaa naa baratee bakka darasaan itti qaraatutti dhaqee qara'ee namni yatiima guddise ana duukaa akka qubni kun lamaan wal caalu akka qubni lamaan kun wal bira dhaabbatu ana duukaa guyyaa qiyaamaa dhaabbata jedhanii Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam akkas jedhanii namni nama sana ofitti fudhatee itti gaafatamummaa fudhatee gargaaree ilmi Rabbii barsiisee bakka inni jirutti sanaa gargaaru isa qofa. Isaan kaanan itti rakkadhaati jireenya gara fuulduraa hunda ishee of jalaa balleessee na jette intalli kun. Abshirii viidiyoon siif hojjedha yaaddeeni jedheen itti hime. Tokko kanadha. Lammata har'aa nama tokkotu naa bilbilee biyyarraa